Ulfa baatiila. Salphumatti kufiinsa jechuun abdii kutuudha. Namicha akkasaan jennaan ciniinsa. Gaafa waan wayiitirraa abdii kutte kuftee jirtaatti. Karoora daawwatiin qabate gaa. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire kun qophii imala gara milkaa'inaati. Qophii keenya imala gara milkaa'inaatiin akkuma ammaan dura keessummaa garagaraa isiniif binnee asirratti muuxannoo fi mudannoo isarraa isiniif qoodaa turre. Arras keessummaa addaa tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Mudannoo fi muuxannoo akkasuma ilaalcha fi imala isarraa waan hedduu akka barattan abdiin qaba. Hangadhuma qophii keenyatti nu faana turaan nafeerraa kiyya. Kanneen haaraa taatan subscribe godhaa. Maatiiwwan chaanaalichaa ammoo akkuma yeroo kaanitti like godhuudhaan haa jalqabnu. Yaamicha kiyya kabajjee yeroo kee qaalii aarsaa gootee asitti na argamu keetiif hedduu tokko ulfaadhu. Hayyee atis galatoomii akkuma beekamutti atis chaanaalii kanarratti keessummaa kabajaa gooteen affeeruu keetiif ulfaadhu galatoomii siin jedha. Mee namni hedduun sooshaal miidiyaa irratti si beekalleedha. Haa ta'uutii mee ati eenyu eessatti dhalatte waan jiru irraa kaanu? Egaan miidiyaa hawaasaa kanarratti dhugaadhaan beekama. Haa ta'uutii maqaan kiyyaa akkuma isin beektan Reedii Adam Tube jedhama. Yuutuubara, Tiktookarallee akkasuma Feesbuuk irratti illee namni nan beekne hin jiru. Reediin akkuma nama kamiitittuu afaan Oromoo dubbata. Ilma Oromooti. Naannawa Arsii Aanaa Diksiis jedhamu irratti dhaladhee guddadhe. Egaan aanaan Diksiis immoo Arsii keessatti argaman beekama. Kanuma fakkaata. Tole ammallee irra deebi'ee galatoomii. Mee naannawa sanitti guddinni kee akkam ture xiqqoo ijoollummaarraa haa jalqabnu jeetti. Egaan kun waan haaraa miti. Ijoolleen Oromoo akkuma nama kamiitittuu guddinnis loon tiksaa akkasuma immoo barnoota barachaa waan akkasiitirraa guddata. Anillee akkasuma gaafa xiqqeenya kiyyaatirraa warri mana barumsaa na kennate hanga danda'ame tokko barachuuf yaaletiin jira. Hanga gaafa baqa ga'uutitti barumsa barachaa ture waan akka daldalaa kana keessa hin galle amma ga'ulumaan kaayiroo jirra. Sallee galatoomii hedduu takka. Meegaa nuti hundi keenya gaafa ijoollummaa daa'ima taanee mana barumsaa keessatti maatii keenyas ta'ee barsiiftonni maal ta'uu barbaadda fuuldura hoggaan hojjaan waan akkanaa ta'uu barbaadne jennee himaa turre paayileeta doktora injiinaraa fi piraayim ministeera fa'aa ta'uu barbaadda fa'aa jee namni waan gurguddoo kan himachaa ture. Mee ati gaafa daa'imaa san maaliin ta'uu barbaadde jettee namatti himaa turte? Ani gaafa daa'imummaa sanii namni doktora paayileetaa maal jechaa ture ani immoo waan ajaa'ibaa. Makiinaan argaa olamanni kenna karaa makiinaa gubbaadha. Shufeera ta'uu barbaada yaada jedhuun taasaa ture. Osoo akkas jedhu akka tasaa gaafa guddadhe illee abjuun sun na keessaa baduu dide biyyatti waan akkasiisan yaalee ture. Ergasii gaafa keessa galee ilaalu xiqqoo akka ani yaade sanii miti achumaan addaan kute waan san. Tole gaariidha. Mee erga xiqqoo guddattee hoo namni kun hundi isaa abjuu qaba milkaa'ina isaa kabira ga'uu hawwuu qaba. Bakka kana yoon hinge milkaa'ee je'ee bakka itti yaadu guddoo takka galma guddaa tokko qaba. Mee ati bakka ati ga'uudhaaf hawwaa turte hanga ammatti fedhiin ta'e bakka takka ga'eetti mul'achuu barbaada wanni ati jettu guddaan tokko maali? Egaan fedhiin ilma namaa guddaadha. Fedhiin ilma namaa hin guutamu. Haa ta'uti yaadaa ture keessaa na milkaa'ee jechuu baadhus akkuma nama kamiitu baradhee nan xumura jedhee yaadaa ture xumuree jira. Haa ta'uti garuu mootu waan yaade sana irra ga'uu hin dandeenye. Sababni isaa akkuma beektutti baroota 2016 17 waan akkasii keessa biyya keenya aroorroo hamtuu waan turteef osoo waan yaade san galmaan hin ga'in jireenya baqaatitti keessatti of arge. Jireenya baqaatis gaafa seenu abjuu gaafa kaleessa san irraanfadhee isa biraa eegale. Abjuu san immootu ammas galmaan hin geenne hanga danda'ameen saba kiyya tajaajila abjuu kiyya mootu milkeessuudhaaf ammas yaalatiin jira. Tole gaafa barataa turte san maal baratteeti maaliin eebbifamtee maaliin hojii maalii hojjechuu barbaadaa turte? Ani barnoota hanga 12 baradhee hin eebbifamne akka tasaa 12 iyyuu osoo qormaata hin fudhatin addaan kute sababa naannoo keessatti jeequmsi hiriira adda addaa waan ka'eef hin gurmeessite waan jedhu wayiitiin roorroo nurratti kaate baatii 3 gaafa qormaata fafu qormaata kutaa 12 osoo hin fudhatin baqachuuf dirqame. Tole silaa osoo barumsa kee itti fuftu ta'e
maal faadhaan eebbifamtee sadarkaa akkamirra barumsan ga'uudha hawwiin kee? Ani hawwiin kiyya dhugumatti gaafa sanii osoo naaf milkaa'ee waan akka injinariingii fi akkaawuntii kana hawwa. Sababni isaa baankii kana keessa taa'ee mallaqa namaa lakkaa'uun kun hawwii kiyya ture. Akka tasaa waan hin milkaa'iniif ammas of duratti inni dhaqqabama. Beektaa fakkeenyaaf biyya baqaa kana keessatti yoo biyyi sadaffaa sii kenname carraa barnootaa guddaa argatta. Wantoota akkasiiti yoo carraa akkasii argadhe barumsa san itti fufa jedheen abjuu qaba ammas. Tole gaariidha. Mee ati gaafa barachaa turte kana sababa gartee rakkoo naannoo keenya jirtuutiin biyyarraa baate gara biyya kanaa dhufuunoo abjuu keetiin waan wal qabatu qabamoo moo dirqamaan dhiibamtee gara biyya tanaa dhufte? Ani waan si ajaa'ibu kana biyya kana keessattiin of arge malee Masriin Afrikaa keessa jiraachuu barnoota irratti qoo beeka malee biyya hangana ga'e guddaa wayitu natti fakkaanne maaliif ani biyyi namni Itoophiyaa ta'ee waa'ee Masrii kana baay'ee hin beeku. Suudaanii fi Liibiyaa beeka. Liibiyaa deemuuf hin ture. Liibiyaadhaa gaafa deemuudhaaf dirqame dallaalaan dhabe nama achi na fidan namoota hin beeku. Dallaala osoo hin barbaadu dallaala Masrii argadhe. Masriidhaan Liibiyaan hin jiranaan jedhanii dhufe. Gaafa as dhufu mootu Liibiyaan xiqqoo akka hardii ta'e natti mul'atte achumaan asitti hafee namoota illee wal baree miidiyaa hawaasaa irratti illee xiqqoo beekamtii tokko tokko argannaan asuma keessatti hafuu danda'e. Tole Liibiyaa gaafa deeyte maal godhuuf yaaddeti? Liibiyaa irraan gara biyya biraatti tarkaanfachuudha moo? Eeyyeen beekamaadha biyya Arabaa kana keessatti firiidamiin argattu carraa barnootaa hin argattu an akkuma nama kamiitiyyuu Liibiyaa galee Liibiyaa irraan bahaara naannawa gara Jarman gara Faransaa naannoo Awurooppaa kanatti baqatuuf murteessa. Sababni isaa carraa barumsaa biyyatti kute san hin argadha waan jedhu yaadatti garuu akka rabbi malee akka namaa hin ta'u waan ta'eef ammatti 5 as jira biyya kanatti. Tole gaariidha. Mee yoom gara biyya tanaa dhufte? Ani bara 2017 baatee 5 dhufe. Mee adeemsa akkam keessa gara biyya tanaa dhufte namni gaa biyyarraa bahee gara biyya takka nuuf godhuu waan salphaa miti. Biyya kana akkuma namni hundi keenya keessa dabarree dhufne chaalenjiilee garaagaraa keessa dabaraa biyya tana geenya. Mee ati waan akkam fa'aa dabarsiteetii biyya kana geesse? Gaafa biyya kana dhuftu biyya tana akkuma yaadde sanitti argatte moo maal fa'aatti mudate? Biyyi baqaa kuni baay'ee ulfaadha. Akka nuti yaadnu kanaa miti. Caldifamee xiyyaara yaabbatamee waan dhufamuu miti. Hundi keenyaan beeyna. Ani biyya kana dhufuuf aarsaa lubbuu kafalee jechuu hin danda'a. Sababni isaa maaliif gaafa karaa kana deemnu karaa seera qabeessa osoo hin taane karaa seera maleedhaan dhufne. Yeroo dhufnutti dallaalotaan wantoota adda addaa mallaqa saamamuudhaan reebamuudhaan sadarkaa guddaa keessa anamma akka dhuunfaa kiyyaatti Suudaaniin paaspoortiidhaan seene achirraa dallaalaan dhufe. Gaafa dallaalaan dhufu mallaqa kana namatti kennadhee dhufe. Mallaqaan namatti kennadhee dhufe san namni biraan dallaala biraan naa ga'uu didee dallaalli na dararuuti ture iddoo nama qubsiisanitti jechuudha. So dirqamee achi biyya bilbilsiifadhee mallaqa nyaatame san dhiisee mallaqa biraa mallaqa guddaa kaffalee biyya kana seene. Gaafa biyya kanallee seenu akka tasaa nama hin beeku nama tokko wayii fageenyaan hin beeka ture. Gaafa anas ga'u bilbila narraa kaasuu dide. Gaafa kana afaan Arabaan beeku baay'ee rakkoo keessa ture jechuudha. Achiin yeroo san Fayyisaan Furii kaafteeriyaa wayiin qaba Oromoo jedhanii bira na fidanii Fayyisaan achi ijoollee walii wal na qunnamsiisee haala saniin Oromoo wal baree adeemsa keessa immoo yaa'u biyya baraa deemta waan ta'eef akkasitti biyya baruu danda'e garuu baay'ee rakkadhee jechuu hin danda'a. Meegaa ati nama sooshaal miidiyaa kanarratti illee hedduu takka saba kanaaf illee ta'ee waan adda addaa osoo dalayduu ifiif illee beekamtii horattee waan gurguddallee waan hedduu waan itti hojjechaa jirtu argaati jirra. Daawwattoota keenya illee hedduu takka beekanii. Mee gara waan kanaa akkamitti dhufuu dandeesse? Maalirraa kaateeti gara hojii kanaa bobbaateetti? Ani jalqabuma irratti gaafa biyya turu feesbuukiin fayyadamaa ture. Jawaar Muhammad Sirri hordofaa kuma lama kudha sadii irraa Jawaar hin beeka hedduun hordofaa akka naannoo keenyatti odeeffannoo tokko tokko inboxiidhaan erguufit ture waan biraan postotu maaliif sababa biyya keessa jiruuf waan adda addaa maxxansu achuma booda Jawaar Oromoo ta'ee namni inni fakkeenya hin ta'iniif hin jiru inni biyya ambaa keessa taa'ee rasaasa guguddaa biyya keessatti darbachaa jiru waan jedhu fakkeenya godhadhee anis milkaa'uu danda'a waan jedhurraa yaali mati xiqqoon eegale bifuma isuma fa'a sheer godhu waanuma inni sheer godhe fa'a kooppii godheetiin dabarsuu kanan beekamtii horachaa dhufe akkasuma diraamaa intarteementii tokko tokko illee uummata keenyan bohaarsina jennee hojjechaa turre wantoota hedduu hojjennee akkasitti saba kanaan wal baruu danda'e. Tole dhugumatti waan bareedaa hojjechaa jirta. Mee biyya tana gaa keessa wanni taa'aa jirruuf gara biyya biraa carraa biyya biraa eeggachaa jirra yoo danda'ame biyya biraa deemuu fa'aadha. Mee ati biyya alaa keessaa osoo carraa argattee biyya tam deemuu feeta?
Yaa'u kuni baay'ee nama rakkisu. Biyyootuma ardii Ameerikaa kana keessa yoo ta'e baay'ee irra filatamaadha. Sababni isaa carraa barnootaa guddaa argachuu dandeessa. Akkasuma namoonni ciccimoon namoonni jajjaboon Oromoon qabdullee biyyuma Ameerikaa kana keessa jiranii fakkeenyaaf Kanaadaa Ameerikaa yoo ta'e filatamaadha. Ani Kanaadaan filadha. Okay, Kanaadaa sababni filatteef abjuu gartee takkaa waan milkeessuu barbaadu saniin wanni wal qabatu ni jira. Sirriitti jira. Sababni isaa nama akkuma siin jeesan baradhee waan ganama yaadesan milkaa'uu barbaada. Isa san immoo argachuuf biyya Kanaadaan filadha. Sababni isaa namoota xiqqoo achitti ol beekuun illee ni qaba. Biyya san immoo sammuu kiyya keessatti amansiiseera. Biyyi sun naa ta'a jedhee akkasumatti. Kaan immoo yaa hireedha waan ta'eef hin beekamu. Mee mudannoo tokko mudannoo si mudate keessaa mudannoo guddaa jettu kanama gaddisiisu ta'uu danda'a kanama seeqqachiisu ta'uu danda'a daawwattoota keenya deemime. Mudannoo yaa addunyaa kanarratti namni mudannoo dhabu hin jiru. Haa ta'uti anillee dhiyeenyuma mudannoo san garuu miidiyaa hawaasa irratti irra deebi'een dubbachuu barbaada. Akkuma siif himetti biyya kanatti dhukkubsadhee ture waggaa tokko dura. Mana yaalatiin deddeebi'aa ture afaan arabaa xiqqoo jiddu galeessatti hin beeka malee hedduu hin beeku. Akka tasaa ijoollee Oromoo keenya hojii deemee qaama keenyarraa dhiiga fudhatamee laallamu ture meedikaala jechuudha. Gaafa bu'aan isaa as naa deebi'u bu'aa namaatii wal jala jijjiiramee naa deebi'e. Waan si ajaa'ibu keessaa bu'aan naa deebi'e sun immoo bu'aa dubartiiti. Amma gaafa bu'aa sana fudhadhee doktora bira geessu doktorri ilaalee bakka gammadee naan jedhe afaan jalaatiin mabruuk jedhama. Maal inni jedheen haati manaa keessa naan jedhe. Ani immoo haadha manaa wayii wajjin ofii kiyyaa dhukkubsadhee deemaa jira. Hin jirtuu jedheen akkanumatti achi booda ulfa baatii lama. Isiidhaan jechuu barbaadetti ka haadha manaa kiyya saayinni beeku. Garuu bu'aan sun kiyya namichi maal jedhee rifadhee mucaan na hojii deemu rifate hedduu takka beekta. Ayi maal jechuu barbaade fiye doktor jedhee maal taate isaa doktor jedhee achi booda rifannee eessaa fiddanii nuun jedhe bakka akkanaatti finnee haadha manaa kee namoota hojii maramte jira jennaan lakkii hin beeknu waa tokko jennee achirraan doktoruma sanitti deebine dafnee rifanne kaanii rifadhe iyyuusaa addunyaan tu waan haaraa uumte jedhee sana booda doktora bira laalee maqaan immoo kiyyumaa si ajaa'iburra maqaan noormaali kiyyuma riizaltitu ka biraati nama wal jala jijjiirame achirraan namni sunillee mootu akka tasaa achuma jira achiin deeme nuyi dhaqee Suudaanii wayiiti riizaltii si yoo laalan isiin ka biraatti kiyya waan biraati achi doktorri dhiifama nu gaafatte ani mudannoo jireenyaa kee keessatti guyyaa hirrifadhee siin kolfes waa hedduun ta'e guyyaa san akkami dubbiin jedhee mudannoo ajaa'ibaati. Mudannoo sun baay'ee ani kayoomuu irraanfachuu hin dandeenyedha. Baay'ee nama mudata wanta akkanaa rakkoo afaan beekuu dhabuuti beekte. Dhugaa keessatti. Akkasi. Tole gaamee doktorri battaluma sanitti yeroo ulfa ji'a lamaa garaa qabsiin jiru ati dhiira. Waan akkamtu dhagaame gaa namni an dhiira maaltu uumamee baqa ati yeroo sanitti mee fiilingii akkam takka reaaktii akkamti reaaktii goote waan tan. Karoora daawwatiin qabate gaa. Baatii torbaan laaf. Baatii torbaa kan akkamitti dabarsane. Egaa dhugumatti yeroo sanitti maaltu natti dhagaame. Miira akka inni dogongore baree jira maaliif namni dhiiraa tokko inni ulfaa waan jira addunyaa irratti uumamee hin beeku uumama of duratti isin uumamadhee waan yaadiniif dogongora akka ta'e baree maqaa laalii jedheen maqaa kiyyan agarsiise namichi akkami akkana ta'e daranuu konfiyuuze konfiyuuze na godheera bakka rabba jeeqamee jira beekte hangan doktora san biratti deebi'utti muddame akka tasaa lafti fagoodha aga sa'a tokko lamaatti mucaa wajjin deemnu wajjin yookaan hin kolfina yookaan sila akkam akkamii waliin. Okay, hospitaala fi bakki riizaaltii irraa fiddan. Biyya kanatti Okay. bakki riizaaltii ati fudhattuu fi bakki doktora laalchitu walitti hin dhufu. Si kennameetuma si gaggeeffamu doktora barbaadde bira fidattan doktora kiyya bira fidatan doktora ofii jala deemutu jira doktora dhuunfaa kiyya lafa kiiloomeetira afurii olii deemnetti hin jechuudha. Hanga achi geennutti bakka confuse ta'aa ture. Gaafa achi ga'uu doktorri baay'ee dhiifama na gaafate garmalee jechuudha wanta akkanaan uumamu yoo akka tasaa fedhiin addaa sitti dhagaame dhiifama naan jedhe akkasitti mudannoo sun hedduu ta'e yoo hunda gatamne. Tole gaamee ati dhiira ta'uu kee if beeyta akka ulfan taanes if beeyta namichi ati ulfa ji'a lamaa garaa qabde yeroo siin jedhu maaliif confuse taate maal shakkite. Keessaa san godhachuu qaba ture dirqama. Maaliif beekta
confused ta'uun dirqama. Namni kun doktora callifamee lafumaa ga'ee achi hin kaa'amne. Dandeettii wayii waan qabuuf jecha achi kaa'amee miti. Waa hin argine wayii illee ni himu. Dirqama waraqaan illee dogongoraa ta'u iyyuu malee inni waan achirraa argine natti baafete. Akka sadarkaa garaa qabadhee diriira. Garaawwan ilma barbaadu ture. Garuu mootaa akka tasaa garaa kiyya goggogaa waan tureef anillee shakkii sana akka na keessa uumamneef huqqinni kiyya na fayyade yeroo saditti beeyte qaamni kiyya irruu ture. Ilma namaati waan ta'eef immoo hin dogongora jedhee amanee jira. Osoo amma xiqqoo namni garaagaraa beeyte hanga tokko amma hawaasa hojii waan ooluufani sodaan na keessa hin jiru. Amma osoo nama hawaasa hojii oolle ta'e nuun himatu galeettiniin yookaan of ajjeesa hin Wanummaa akka asirratti dhalatee nama ajjeesu jira bara. Ani beekte confuse waan na go'e hanga inni doktora cimaa itti nama namicha san hanga ammaatti yoo rakkin irra mudate nama san bira dhaqa. Rakkoo riizaaltii saniiti malee rakkoo isaa kan taate hubadhee waan jiruuf jabaadhee of amansiise. Tole egaa gaafuma isin dhukkubisanuu akka waan nama ulfataanan dhukkubee garaa kanaaf torbaan kana afuufama shakkii garaa keessatti dhumamne. Waan si ajaa'ibu keessa garaan na ciniina beektaa dhukkubnummaan kiyyaa'u garaan na ciniinu kaa namicha akkasaan jennaan ciniinsu. Ciniinsummaan wajjin na qabe silaa qabaatii ja'a torbanaan jedhe waan hin jedhe silaa sirba qabataa. Kufeetuma koon na qabaati akka tasaa waan garaan na ciniinuuf shakkii na keessa uumayyuu kaalicha. Akka hordoftoonni keenyallee riizaaltii carraan akkanaa akka tasaa yoo isin mudate jabaadhatanii sammuu keessan amansiisaa kiyyaa sanitti yookaan achitti ajjeestan yookaan immootu confused taatan jechuudha. Kana booda akka isaan hin mudanne dhaameef hin jira. Tolee galatoomee. Mee ati akka reeditti milkaa'ina jechuun siif maali? Milkaa'ina jechuun beekamaadha. Jechummaan isaatu ifa jechuudha. Milkaa'ina jechuun waan ganama yaaddee fi kaayyoo if dura keetitti yaaddee turte tokko mul'istee waan san irratti argamu. Fakkeenyaaf ani bilisummaa barbaadami osoo bilisoomee kan mul'adhu kan bilisoomee argu taate milkaa'inni kiyya sun ifee jira jechuudha. Kasan booda carraa kiyyaanatu laallata. Mee jireenya kana keessatti yeroo ati qisaaste gaafni tokko yeroo kana yeroo hanganarraa hanganatti qisaasetiin jira osoo ittiin fayyadamin dabarse jettee itti isheen nutti ni qabda. Sirriitti amma fakkeenyaaf qisaasa guddaa jechuun isuma biyya kana dabarseedha. Dhugaa rabbis himuudhaaf maaliif ilmi namaa waggaa 5 guutuu jireenya baqaa keessa taa'u jechuun ulfaata. Jireenya baqaati jechuun bar amma akka ijoollee Dubaay akkas ijoollee Suudiin dalagadhettee biyyaan baatu baqattummaa dheessitee koola galtee jirta mootummaa namaa jalatti. So biyyattiin galaa jettee waraqaan ati himannaan ati mootummaa irratti bante asii sirra jira faayilli gara biraatti yoo deeme jettee mootu paaspoortiidhaan hin danda'amu hanga carraa warri koola galtummaa suusii oofutti. So qisaasa guddaa hammana jedhamne waggaa 5 dabarsee jira. Kasan duraa barnoota waan dabarseef hin sheenawu. Beekamtee abbaa qabeenyaa ta'uu barbaadde moo abbaa qabeenyaa argataati booda beekamuu barbaadde? Ani silaanaaf danda'ame abbaa qabeenyaa erga ta'e booda beekamuu barbaada. Maaliif osoo abbaa qabeenyaan ta'in beekame yoo jedhe gatiin qabu maaliif gana qabeenya san argachuuf tattaaffii waan godhuuf silaa osoo qabeenyuma godhadhee beekame saba kanallee ofillee tajaajiluu danda'a kun ifaa jechuudha. Mee jireenya kee kana keessatti waan silaa godhuu qabdu osoo hin godhin haftee har'a ammoo waan san yaadattee si sheene suni jira osoo gaafa san waan akkanaa godhe jettee wanni ati ittiin sheenu tuni jira yoo jiraate maali? Sirriitti jira. Nama akka dhuunfaa kiyyaatti osoo biyya gaafa jiru san siyaasa san keessatti haa nagalchanii iyyuu malee tattaaffadhee dhandhamadhee yoo hidhamellee diqqoo dabarsee barumsa sana tufee jiraadhee milkaa'ina gaafa ganama yaadee san hin gaa jedheen abdadhaa itti seenaa biyyaa bahuu sirriitti seenaa dhugaa rabbitti. Tole egaa kufiinsiitiif maali namni tokko kufee kan jennu hoggaa kam ta'e? Salphumatti kufiinsa jechuun abdii kutuudha. Gaafa waan wayiitirraa abdii kutte kuftee jirtaatti. Kufuun lafa dha'uu qofaa miti. Waan yaaddisan irraa yoo abdii kan kutu taate namni sun kufeera. Anaaf walumaa galatti kufiinsa abdii kutuudha. Waggaa 5 booda eessattii fi akkam keessatti of arguu barbaadde? Waggaa 5 har'aatitti an barumsa siin jedhu saniin milkaa'ee biyyootuma adii kana keessatti argitee carraa barumsaatiin waan baradheen saniin bu'aa kiyya arguun barbaada. Waggaa 5 har'a rabbi umrii nu haa jiraachisu. Meeqa ati nama sooshaal miidiyaa kanarratti illee waan hedduu dalagaa jiru
yuutuubara jabaan nuti amma biyya kanatti qabnu keessaa tokkosi yuutuubaroota xixiqqaa lafaa dhufaa jiran nii fi namoota dhimma garaagaraa irratti dalagan amma isin namoota hedduu jalatti qabdanii guddisuu dandeessanii akkasumallee godhaa turte yeroo hedduu mee yuutuubara haarawa amma lafaa dhufuuf wanni isin dhaamtan keessattuu biyya baqaa tana keessatti akkamitti akka hojjetanii fi walumaa galatti sooshaal miidiyaa itti fayyadame isarratti wanni itti namaan jettu ni jira. Ni social media beite nama tokko tokko itti fayyadama namni tokko tokko mo social media itti fayyadama youtuber haaraa irratti wanti dirqama ta'ee barbaachisu fi namo social media kamiyyuu dirqama ta'ee irratti barbaachisu jalqaba irratti idea mataa ofii danda'e qabaachuu danda'uu qaba waan wayii uumetiniin waan uumesan immootu namni jaalatee ufuma of amansiisuu danda'uu qaba namni tokko tokko viidiyoo manjirre kana badhe maafaa fuudhee akka waan ofii hojjetetti erga gadhiisee booda na guddisime sin jedha waan akkasii sun sin guddisullee sin milkeessullee tattaaffii dhuunfaa keetiitiin osoo abdiin kutatiin viidiyoo ofii keetii boccee aayidiyaa ofii keetii fiddee jennaan wanta ittiin guddanneef tokko illee hin jiru jechuudha fakkeenyaaf amma simarraa fudhanne namni tokko as hin binne aayidiyaa mataa keetii qabattee birraa inspire jettee fiddee itti milkooftee jirta. Ammas kana ola katti milkoofta abdiin qaba aayidiyaa gaarii qabattee dhufte namoonni hundumtuu aayidiyaa biraa osoo waan ati fakkaatu sana hojjechuu osoo hin taane waan kalaqa mataa ofii uumanii yoo dhufan wanti hin guddanneef hin jiru maaliif subscribe ta'ee follow ta'ee hin bitamu waan ati hojjette san hin bitta situ bituu danda'uu qaba uummata kanaaf wanti hin milkoofneef hin jiru dhaamsi kiyyaa garuu hunda caalaa viidiyoo qulqullina qabuu fi aayidiyaa mataa ofii ofitti amantummaadhaan sodaa tokko malee yoo qabatanii dhufan wanti isaan hin guddanneef hin jiru hawaasni Oromoo gara laafessaa nama hordofuu barbaada waa barachuu barbaada booharuu barbaada kana waan ta'eef cichanii hojjechuu danda'uu qaban jechuudha kan namaa san korojanii osoo hin taane aayidiyaa dhuunfaa isaaniitiin kanumaan dhaama. Tole hedduu tokko galatoomii waan hedduu nuuf haftee jirta mee sagantaa keenya kanarraa kana xumuruun duratti dhaamsi addatti daawwattoota keenyaaf dhaamtu yoo jiraate dhaamitii fi carraasii fillaadhaa akkasitti haa walii galchu. Egaan dhaamsan dhumarratti isiniif dhaamu yoo jiraate keessummaa gooteen affeeruu keetiif atis hedduu naaf galatoomi hunda caalaa namni isin argaa jirtan kun yookaan birraan jechuudha TikTok irratti namni san beeyin hin jiru YouTubeis dhiheenya banatee aayidiyaa isaa kana itti amantanii jaallataniitiin akka isa hordoftan abdii qaba namni kadhattee subscribe naa godhi yookaan follow naa godhi osoo hin taane aayidiyaa ammaa inni fide kun ofitti isin harkisa waan jedhu abdii waan qabuuf hundi keessanuu maatii taatanii fi yoo wal guddistan saba kanaaf ila wanti isin beekuu qabdan guddaan qabsoo jechuun hiriira qofa bahuu miti yookaan immoo akkuma nuyisan miidiyaarra bahee mootummaa abaaraa ooluu miti. Wanta beekun yoo waan biraa dhiisitiniin jecha tokko haaraa fidee dhufe qabsoo mataa ofii danda'e kun jechuudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu akka nama qabsaa tokkotti ilaaltanii nama saba Oromoo kanaaf waan tokko fidu simachuu danda'uu qabdanii YouTube isaa kana guddistanii akkuma TikTok isaan sadarkaa guddaadhaan akka geettan abdii qaba atillee dhaamsan dhuunfattisiif qabu yaada amma kaaste kana osoo abdii irraan kutin lakki hordoftoota baay'een qabu lakki mallaqa hin finne lakki waan akkasii osoo hin jedhin itti fuftee yoo hojjette ati kadhattee osoo hin taane si kadhatanii kootu maaloo sagantaa kanaan ofii disiin jedhan jechuudha. Kanaaf jabaadhu hundi keessanuu galatooma. Egaa ulfaadhu hedduu takkaa yeroo kee qaalii aarsaa gootee bakka kanatti na argamte muuxannoo fi mudannoo keetirraa akkasuma ilaalcha fi milkaa'ina keetirraa intervii kana fakkaatu daawwattoota keenyaaf qooduu keetiif hedduu takka ammallee irra deebi'ee galatoomi siin jaa yeroo dhiyootti ammallee dhimma birarratti akka deebinee wal garru abdiin qaba hedduu takka ulfaadhu. Naa galatoomantillee ayyee fayyaanaa ta'e galatoomaa isinillee isiniin jedha nagayaa tura. Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire akkuma beektan Reetii Adam nama sooshaal miidiyaa irratti hedduu beekamu YouTube isallee ni beektanii namoonni beekni yoo jiraattan ta'e YouTube isaa description box jala isiniif hin ka'a seentanii wantoota hedduu saba isaatiif waan inni dalagee fi waan inni dalagaa jiru daawwachuu dandeessanii. Qophiin keenya kanarraa hanga ammaa daawwachaa turtan fakkaata. Yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii isinilleen hanga ammatti nu faana turtanii nu hordofuu keessaniif hedduu takka ulfaadha. Qophii keenya imala gara milkaa'inaa biraatiin keessummaa haarayaa fi yaada haarayaan hanga walitti deebinutti nagayaan naaf tura isiniin jaaladha.